Akkam bultan. Akkam bultan. Gootota. Jirtu. Jirtu. Wayyaaniin hin dhageenye jirtu. Warri qeerroo jirtu. Sabaaf sablammoonni jirtu. Hin dhageenye jirtu. Kabajamoo Aadde Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee, kabajamtoota hooggantoota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa, bulchiinsa magaalaa Finfinnee, hundaa ol immoo gooticha raayyaa ittisa biyyaa, abbootii gadaa, abbaata arbanyoochi asitti argamtan hundi keessan hirmaattota sagantaa kanaa abbaa Daalee, abbaa Booraa, abbaa Daalachaa, abbaa Adeelaa asitti argamtan, qeerroof qarree asitti argamtan, sabaaf sablammoota asitti argamtan, duraan dursee Rabbi nu gargaaree guyyaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif itti agarsiisu cinaasaa dhaabbannu diinota keenyaaf ergaa ifatee itti dabarsinu guyyaa kanaan baga isin ga'e baga wajjin nuun ga'e jechuun barbaada. Godinaalee naannawaa Finfinneef magaalota naannawaa Finfinnee irraa magaalaa Finfinnee keessaa halkaniin baatanii deeggarsa qabdan, ejjennoo Itoophiyaa irratti qabdan, ejjennoo biyya keessaniif qabdan agarsiisuudhaaf asitti waan argamtaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isinin jechuun barbaada. Humni juntaa wayyaanee kun humna kaleessa keessattuu naannoo keenya keessatti ummanni keenya itti dararamaa turedha. Humni juntaan kun luka nurraa mureera. Humni juntaan kun qeerroof qarree keenya snaayipariidhaaf fixeera. Humni juntaan kun lafa keenya funaanee gurgureera. Qonnaan bulaa keenya buqqiseera. Humni juntaan kun Itoophiyaa saameera. Itoophiyaa diiguudhaaf amma dhumaatti hojjeteera. Humni juntaan kun humna haaraa hin taane humna kaleessa ofirraa darbannee ofirraa humna keenyaan qabsoo keenyaan ofirraa darbannee kuffisne har'a immoo maqaa bareeffatee haala tolfatee nutti deebi'uudhaaf humna tattaafachaa jirrudha. Humni kun humna kaleessas diina keenyaa, har'as diina keenyaa, boris diina keenyaa tokko taanee humna balleessuu qabnudha. Kanaaf qeerroof qarreen keenya, dargaggeessi keenya, qonnaan bulaan keenya tokko ta'uudhaan humna badii kana bakka lammatan kaanetti awwaaluudhaaf harka wal qabnee qabsaa'uu qabna. Wayyaaneen humni juntaa TPLF kun kaleessa nu ajjeeseera. Har'a kan nu ajjeesaa jiruuf isa kaleessa qabe deebi'ee argachuuf teessoo nama dhibbaarra tokko ta'ee taa'aa ture wayyaaneen kan ummanni keenya hin beekne. Teessoo nama dhibbaarra tokko ta'ee taa'a. Amma garuu sabaaf sablammoon hundumtuu hanga isaaniitiin irra taa'u. Lammata qobaasaa dhufee irra taa'uu hin danda'u. Lammata ummata Itoophiyaa irratti fe'amuu hin danda'u. Kanaaf tokko taanee qabsoo keenyaan akkuma kaleessa ofirraa fonqolchinu ammas ofirraa fonqolchuudhaaf jabaannee akka qabsoofnu asumaan waamicha koo isiniif dhiyeessuun barbaada. Juntaan TPLF ergamaadha. Humnoonni diinota Itoophiyaatu ergata. Humnoonni diinonni Itoophiyaa kun kan ergataniif Itoophiyaa diiguudhaaf faayidaa Itoophiyaa irraa argachuu qaban itti fayyadamuudhaaf. Kanaaf halkanii guyyaa kaawwatu waataa jiran. Kanaaf du'a keessaa kaasanii deebisanii dhaabanii Itoophiyaa irratti fe'uu kan barbaadaniif. Kanaaf kan isaan halkanii guyyaa deeggaraa jiraniif. Humna ergamaa kan har'a yoo injifanne borus humni ergamu hin dhibu. Kanaaf uummanni keenya har'a humna ergamaa kana irratti tokkummaan dhaabbatee injifachuu borummoo tokko ta'ee humna ergamaa kamiyyuutti dhufu ofirraa fincilsee cabsee tokkummaa Itoophiyaa itti fufsiisuudhaaf caalmatti tokkummaadhaan akka dhaabbatu iddoo jiru hundatti akka ijaaramu akka ol dhaggeeffatu
meeshaa keessan akka walawwalattan asumaan waamicha koo isiniif dhiyeessuun barbaada. Qeerroof qarreen keenya, qonnaan bulaan keenya, horsee bulaan keenya bakka jirtan hundatti jiraataan magaalaa ganda keessan keessatti leenji'aa meeshaa qabdan hunda walawwalaa zayitiitti dibaa qopheessaa. Yoo diinni dhiibee dhufe xaragnee bakka ishiitti galchina. Kanaaf harka keessan tokkoon misooma keessan hojjechaa, qonna keessan raawwachaa, biqiltuu keessan dhaabaa, galii keessan fooyyessaa, harka biraatiin immoo meeshaa keessan qopheeffadhaa. Leenji'aa, ijaaramaa. Diinni tokko wayyaaniidhaaf kan ergamu abaa'oo shanee dabalatee shaneen akka iddoo tokko hin arganne bakka jirru hundatti ijaaramnee tokko taanee shanee giddu galeessa godhattee wayyaanee asitti hiixachuu barbaadde xaragnee karaatti galchaa deemuu qabna. Kanaaf uummanni naannoo keenyaa bakka jirtu hundatti qophaa'i, bakka jirtu hundatti ijaarame, bakka jirtu hundatti wal dhaggeeffadhu, meeshaa kee qopheeffadhu. Yoo barbaachise akkuma Adawaa sana, akkuma har'aa asitti itti yaade kana itti yaadnee xaragnee karaatti galchina waan ta'eef. Itoophiyaawummaan hagam cimaa akka ta'e uummanni keenya agarsiisee jira. Itoophiyaawummaan hagam kabaja akka ta'e uummanni naannoo keenya agarsiisee jira. Baay'ee isinitti boonnee jirra, baay'ee isin kabajna. Sababni isaa Oromummaa Itoophiyaawummaa irraa akka fagaatuuf wayyaaniin hojjete. Uummanni naannoo keenya waggaa saditti kana cabsee Itoophiyaan kan isaa akka taate, Itoophiyaadhaaf akka qabsaa'e kaleessa abbootii isaatiin akka Adawaa irratti, Maacoo irratti, akka Kaarramaarraa irratti iddoo hundatti Itoophiyaadhaaf akka aarsaa kaffale gochaa qabatamaadhaan agarsiistanii jirtu. Galatoomaa, ulfaadhaa isinin jechuun barbaada. Wayyaaneen Itoophiyaawummaan waan dadhabeetti fakkaate. Itoophiyaawummaan garuu akka malee cime. Sababni isaa Itoophiyaawummaan sammuu namaa keessa jira. Sammuu namaa keessa kan jiru kun immoo gaafa tuqamu dhoo'ee ba'ee jira kinoo. Itoophiyaawummaan har'a kabaja akka ta'e ijoolleen keenya hundi keenya Itoophiyaawummaadhaaf aarsaa akka kaffalle, raayyaa ittisa biyyaatti makamnee akka aarsaa kaffalle gochaa qabatamaadhaan uummanni keenya agarsiisee jira. Itoophiyaawummaan ijaaramaa jira. Itoophiyaawummaan hundee gadi fageeffataa jira. Itoophiyaawummaan lammata akka duubatti hin deebinetti ol ka'ee jira. Kana waan gootaniif guddaa galatoomaa, ulfaadhaa isinin jechuun barbaada. Itoophiyaawummaan kan kaleessatti duune, kan kaleessatti salphanne, kan kaleessa aarsaatti kaffalle, har'as dargaggeessi keenya kaabaa kibbatti baadiyyaatti bahee raayyaa ittisa biyyaatti makamee aarsaa kaffaluudhaaf gootummaadhaan Itoophiyaa ijaaruudhaaf hojii seena qabeessa raawwachaa jira. Kun ta'aa kan jiruuf uummanni keenya kaleessas Itoophiyaawummaan dhiiga isaa keessa waan jiruuf, Itoophiyaawummaan kabaja isaa waan ta'eef har'as kana gochaan asitti waan agarsiistaniif guddaa galatoomaa, ulfaadhaa isinin jechuun barbaada. Itoophiyaan kaabaa kibbatti baadiyyaatti sabaaf sablammii hundumtuu tokkummaadhaan dhaabbatee tokkummaadhaan ijaaraa waan jiruuf, Itoophiyaan lammata akka duubatti hin deebinetti ol kaasaa waan jiruuf seenaa kana akkuma kaleessa abbootiin keenya milkeessan nuyis milkeessuudhaan dhaloota itti aanutti dabarsuudhaaf caalmatti jabaannee hojjechuun nurra jiraata. Biyyi kamiyyuu yeroo qormaanni dhufu tokkummaa isaa cima. Jaappaan waraana addunyaa lammaffaadhaan deebitee ijaaramte. Qormaata sanitu isaan ijaare. Jarman qormaata sanitu isaan ijaare. Itoophiyaas wayyaaneen diiguudhaaf waggaa 27 hojjetee dadhabe. Amma immoo qormaata ta'etti dhufe. Uummanni Itoophiyaa daangaa hanga daangaatti sabaaf sablammiin ka'ee tokkummaadhaan ijaaramee tokkummaadhaan dhaabbatee fedhii isaa milkeessuudhaaf socho'aa jira. Isa kana qabanneetti cimneetti fuuldura jiraata. Humnoonni miidiyaadhaan kallattii adda addaadhaan dhiibbaa Itoophiyaa irraa hanga'uu barbaadan Itoophiyaan fakkeenya Afrikaa akka taatu waan baraniif Itoophiyaan duubatti hin deebitu, jabaannee hojjennaa, badhaadhina keenya milkeessinaa, warra harka isaanii nurra kaa'anii ukkaamsuudhaaf barbaadan hunda isaanii injifannee kallattii hundaan Itoophiyaa fuulduratti hin tarkaanfachiisnaa.
isa kanaaf immoo Waaqayyo nu gargaara. Sababni isaa Waaqni dhugaa faana dhaabbataa, dhugaa qabna, dhugaa namaa barbaacha qe'ee namaa hin deemne, dhugaa keenya barbaacha nutti dhufanii dhugaa keenya faana Waaqayyo nu faana dhaabbataa tokko taanee qabsoofnee fedhii keenya akka milkeessinu asumaan waamicha koo isiniif dabarsuun barbaada. Guddaa galatoomaa, ulfaadhaa, Waaqayyo isin haa ulfeessu.